Ashama olkaane harka fuune ijoollee Oromoo akkam fayyaa jirtan nagaa jirtanii isin kabajeetan olka'ee baga nagaan na eegdanii fayyaa jirtanii isin nageenyi waaqayyo immoo bakkuma jirtanitti isin bira haa ga'u fayyaa argadhaan isin jedha nullee viidiyoo biraatiin dhufne har'ammoo viidiyoon har'ammoo nama kofalchisa fataa shabbira kan ittiin jennu gaa mee nagaa jeen kabajamtoota keenya kan jirtanii nagaa keessanii nagaa galata waaqaa mee torban akkamitti darbee nu bira gaafinu jirra galata waaqaa ayyee akkuma isin jette gaa torban darbaa jira akka gaariitti nu darbaa jira barri 2013 jechuudha akkuma jedha har'a guyyaan 13 miti 13 har'a haga ammaatti wanti hunduu nagaadha biitti nagaadha oromiyaan nagaadha umaan jedhu bara 2013 akka gaariitti dabarsaa jirra baay'ee gammadeetan jira isinin jedha mudannoo barumsa keenya har'aatti yookaan immoo wanta nuyi har'a dhiyeessuu barbaanne maalidha jaalala agarsiisuun yookaan immoo agarsiisuun akkamitti dandeenya fakkeenyaaf ani dubara tokko yoo jaalladhe yookaan immoo akka fakkeenyaatti si haadhiyees jaalala yeroo dura si jaaladhee tureyyuu akkamittan jaalala san si dhiyeessa kan jedhamu irratti waliin haasofna kabajamtoota keenya jaalala agarsiisuu kan danda'amu akkamitti kan jedhamu irratti waliin haasofna jechuudha sanaan duratti yuutuubii keenya irratti subscribe fi like gochaa ta'u akka nu hordoftan isin jedha warreen nuuf haaraa taatan jechuudha mitiire jaalala jechuun siif maal jechuudha mee jaalala jechuun maal jechuudha nama qaanessa namatti fakkaata wanti kuni akkamre jaalala jechuun akkuma beekamu jaalala jechuun namoota lama gidduutti kan uumamu jechuudha jaalala jechuun nama lama gidduutti uumama dhiiraaf dubartii gidduutti kan uumamu ta'eetu jechuudha jaalala jechuun wal yaaduu wal jaalachuu akkasumas immoo walii xiinxaluu fi wantoota adda addaa jechuudha ati hoo maal jetta waa'ee jaalalaa akka kiyyaatti jaalala jechuun akka inni jedhetti nama dubartii tokko fi dhiira tokko yoo wal jaalatanii jaalala jedhama jaalala jechuun jaalala biraa ግን jaalala waaqatillee jira jaalala waaqaa jaalala obboleettii jaalala obboleessaa haadha abbaa baay'ee garuu jaalallee immoo namni tokko yoo nama tokko jaalate jaalallee jedhamaati jaalalleedha inni immoo nama lama gidduutti kan uumamu jaalala tokko jechuudha jaalala jedhame nama lama gidduutti dubartii fi dhiira gidduutti uumamu akkas bakkaana yoo wal jaalatanii yaa jaalala keessa immoo waan baay'eetu jira wal kabajaa wal kabajuun respected waan baay'ee jira islaamaan saniin alatti akkuma isin jettu garuu jechuudha amma mata dureen keenya har'a jaalala agarsiisuun kan danda'amu akkamitti viidiyoo kiyya dubartiillee haa ta'u dhiirollee haa ta'u jechuudha dubartii yoo ta'e jaalala kee dhiiraaf yookaan immoo nama ati jaalatte saniif akkamitti agarsiisuu dandeessa dubartiillee yoo ta'e immoo akkasuma jechuudha kanaafuu wanta sadiitu jira inni tokkoffaa jaalala agarsiisuu kan dandeessu tokkoffaa jechaan ibsuu qabdaa inni lammaffaa jaalala kee gochaan ibsuu qabdaa inni sadaffaa immoo yeroo waliin dabarsitan qabaachuu qabdanii inni arfaffaa immoo hiriyaa jaalalaa keessan sirriitti beekuu qabdan miti laa wanta afur sin jedhee dursa maal jedha
jechaan ibsuu qabdi. Nama jaalatu sanii. Maal jechuudha jechaan ibsuu jechuun? Jechaan ibsuu akka ishee isa jaalattu jechuun sin jaaladha. Akkas jettee himuutti fakkaata. Sirrii jettee garuu fakkeenyaaf ani amma jechuudha yeroo man dura si argu san lafaa keetoo jechaan sin jaaladha baay'ee si jaaladha. Akkuma jaalatti sanitti aduma argite san sin jaaladhettaani silaan jettuun jedhuun akkasitti akka jaalattee jaalala keessa egaa jiraattee egaa lamaan dhiirri tokkoo fi dubartiin tokko yoo wal jaalatanii egaa sanii ibsuu hin danda'an. Amma jechuun isheenis sin jaaladha jechuun hin dandeessi innis sin jaaladha jechuun hin danda'a. Kanaan ibsuu jechuudha akka kootti. Akka kiyyaatti immoo dhugaa dubbachuudha. Isheen illee sirrii jaalala keessan jechaan ibsuu jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf akkuma beektu anaafsi oga wal geenyaan booda bilbilaan yeroo baay'ee waliin haasofne anaafsi keessa qoy na fichisiisi kaa bareedduu akkatti na fichisiisi. Achiin booda wal agarreetu jechumaanan akkamii si yaadatan jira keessi kee qulqulluudha. Qulqulluu namaa waan taateefu baay'ee natti mijooftee baay'ee natti mijooftee jirtaas hin jedhe yoo yaadatte jecha kana. Kanaafuu maal jettee hin kokkofalte ati? Xinnoo sitti tuqaas canaa deddeebite maal sin jedhe xinnoo natti mijooftee jirtaa sin jedhe. Mitiire kun maallaa jechaanas si ibsa bakka. Anaafsi mana kaaffee tokko jechuun yeroo saniitti nu lamaan jechuun jaalala keessan jiru. Ugasanii booda dura yeroo wal beeknu sanitti jechaa jirtan. Eeyyeen kaa'e. Ani kan jechaa yeroo tokko egaa wal baranii egaa jaalala keessa jiraatanii isaan lamaanuu wal ibsuu hin danda'anii jedhee malee akkasiin jennee turre. Ayyee. Maal jedha asirratti maal jechoonni salphaan akka sin jaaladha yookaan immoo ati anaaf bakka guddaa qabda jedhan hiriyaan gaa'elaa kee akka jaalatamtu akka ishiitti dhaga'amu godhaa'e. Kanaafuu ani maalan godhee gisee sanii amma sirraafachiisaati wanta adda addaa osoo wajjin haasa'aa jirru jechuudha. Gidduudhaan addaan jecha kee qurxee ta'u jechuudha. Maalas hin jedhan keessi kee qulqulluu natti fakkaatee tan jira. Keessi kee qulqulluudha baay'ee natti mijoofte dhugaa dubbachuudhaas hin jennaan kokkofaltee jecha biraa haasa'uu jalqabde. Si galeera tana hin beekna ijoollee tana hin beekna. Inni kun kana inni lammaffaa immoo jaalallee kee gochaan agarsiisii jedhe. Jaalallee kee gochaan agarsiisii jechuun amma ogaa dura jechaan sitti haasa'eetiidha. Oga jechaan sitti haasa'ee sin jaaladhaa naannoo yookaan baay'ee natti mijoofte oga sin jedhee booda achiin booda osuma wal agarru guyyaa guyyaan osoo wal agarru jechaan ibsite. Boqooqee sin dhunganne yeroo dursaa yaadime kara manaa yoo si geechu. Maal jedhas takkaate asirratti illee jechuudha dhungachuu qabdaa akkasumas immoo jaalallee kee gochaan agarsiisuu qabda. Dhungoodhaan haa ta'u wantoota adda addaatiin jechuudha. Dhungoo bichaa injira dubbachuu hin qabnu ijoollee maal miidiyaa irratti dubbatamu wanti akkanaa maal ilaaltanii akkatti kana gochaan agarsiisuu qabdanii dhungoon hin jiraa hammachuun hin jiraa karaarra yoo deemnu yookiin harka akkatti wal qabannee akkatti wal qabannee osoo deemaa kun maala jaalala gochaan agarsiisaa jirre jechuudha. Kanaa jechuudha kun maala gochaan agarsiisu akka keetitti maal? Gochaan maal agarsiisudha? Maal yaada biraa qabdaa? Yaada biraa hin qabdu? Lakki. Hin beekte hin qaanoftee yaakki lakki. Ani hin qabu. Inni biraa maal jedhaa? Yeroo waliin dabarsitan qabaachuu qabdan. Kana kaa dubbiin asitti qaa. Namicha amma nalaalaa jirtu jechuudha. Asitti of qopheessuu qabda jechuudha. Yeroo waliin dabarsitan san jechuudha. Qabaachuu qabdan jedha. Qabaachuu dubartiin takka yeroo barbaadde jaalalleen ishee yeroo kennee fi akka ishee jaalatu hin beekti jechuudha.
jechuun amma yeroo baay'ee amma yoo hojiilee itti baay'ate yeroo qabu saniin jaalallee isaatiif yoo kenne yeroo saasanii isheen akka isa jechuun akka jaalatu hin beekte jechuudha. Koo asirratti ani amma jechuudha yeegiddu guyyaa guyyaadhaan si argachuu qaba jechuudha. Amma isheedhaaf waan amma isheen yeroo si barbaaddu sanii argamuufii qabda. Garuu dubartiin tokko baay'ee kan na aarsan jechuudhaani. Ani akka kiyyaatti dhugaa sin jedhame. Turaan yeroo ijoollummaa machee waan beektatire waan faawoliin adda addaa hin jira waan ta'eefu. Ani bilbileetoo natti buunan. Walaa bilbila narratti cufan. Dhugaa sin jedhame. Maal dubartii jechuun amalli akkanaa gaariidha garuu. Amalli akkanaa gaarii. Amalli nama hundaa tokko miti. Jechuun amma amalli kee fi amalli obboleechi kee tokko miti. Amalli namaallee amalli namni biraa tokko miti bakka namni hundi tokko miti si jedhamti. Namni hundi tokko miti namni dhugaa jaalalaaf kan qophaa'e ni jira. Kana beekuu qabna. Kan muufatus jira kan aaru jira. Hoosuma kan aaru jira. Dhugaa dubbachuudha. Hiriyaan kiyya tokko jechuudha. Maal naan jedhee bakka wala gara sa'aatii akkanaatti jedheetan sa'aati sun geenyan jechuudha. Dhufe bakka yaa karaarra ga'e kaaffee akkanaatti na eegi jettee na ta'u jechuudha. Osuma eegu dhumarratti bilbila deebi'ee bilbilli ishee cufaa. Maal wanti akkana addunyaa akkanaa kanarra jirra kaayoo illee. Yeroo saniif jechuun deebi'ee yoo ishee argatee maaliif akka goote gaafachuu danda'a. Achumaan irratti cufte aduu biraallee yoo bilbilu jechuudha obboleettishiitu kaasa. Wanti akkanaan jira kun jaalalan jedhamu. Amma nuyi jaalala dhugaa irratti kan hundaa'e haasa'aa jirra waan ta'eefu dhiifama waliin isin jedha. Kanaafuu yeroo waliif dabarsu yeroo waliif kennuun baay'ee bareeda. Isheenis warra dhiiraa qofa waliin ta'e warra shamarran illee abbaa warra keessanii jechuun hiriyaa keessaniif yeroo kennaafi yeroo inni isin barbaade yeroo kennaafi jaalala keessan akka ibsuu qabdanitti ibsaaf akka isinitti toletti sirriitti akka namni hundi sirriitti ibsu beektaa waan adda addaatiin ibsuu dandeessanii jaalala keessan akka isinitti toletti akka barbaadan san gootanii bareechitanii ibsuu qabdanii sirriitti. Akkuma ishiin jettee wanna xiqqoon itti deetan bira darbu kana jechuudha. Maal jechuu barbaadetan asirratti jechuudha. Fakkeenyaaf torbanitti guyyaa lama guyyaa sadillee wal arguu dandeessan galgala. Guyyaa minaalbaata wal arguu dandeessan garuu yaa baay'inaan atilleen hojiidhaan biizii ta'uu dandeessa. Guyyaa namatti hin tolu waan ta'eef haga walitti heerumanitti wanti kun jechuudha. Galgala jechuudha osoo wal arganillee baay'ee gaariidha jaalalli jabaachaa dhufa waan ta'eef kanarratti isin fayyada ijoollee wanti kun gaariidha garuu dhugaa dubbachuudha jaalalli dhugaa waaqarraa waaqa yoo kadhattan jaalala dhugaa isiniif kenna isin gidduutti jaalala dhugaa uuma kan itti amanaa ani kanarratti amantii guddaan qaba dhugaa. Kanaafuu jaalala dhugaa argachuudhaaf waaqa kadhadhaa. Yeroon kennuun gaariidha. Ishi rakkoo hin qabu. Gochaan agarsiisuullee gaariidha. Rakkoo hin qabu. Jechaanillee ibsu gaariidha. Garuu kana caalarra halkan kayitii yookaan ganama galgala kayitii waaqa kadhachuu. Dhugaa. Halkan kaanii kadhatu. Waaqni halkan jechuun halkan kan jechuu barbaadu namni asitti wacu. Namni si jeequ hin jiru barrii kee cufatteetu jechuudha. Kara keetitti deebitee yaa gooftaa koo kan nagaan na oolchi nagaan nu bulchi kan nagaan na bulchi nagaan na oolchi iyyaalchi jechaatu jechuudha. Kara mata duree keetitti deebite maal jetta? Haa gooftaa koo mee wanna keessi kiyya wanna ta'e fedhaa jira waan ta'eef meema beektaate jechaatu jechuudha. Kanaafuu maal jechuudha jaalala dhugaa argachuudha waaqa gaafachuun gaariidha. Inni dhuma hiriyaa jaalalaa keessan sirriitti beekuu qabdan. Mee asirratti maal jechuudha? Waa'ee isaa beekuu qabda jechuudha. Dirqama isaallee dubartiin tokkos isa beekuu qabdi.
dhiirri tokkos isa beekuu qaba. Ishee beekuu qaba jechuudha. Isheen nama akkamiiti? Naataati moo akkam jedhee qorachuu qaba jechuudha. Qorannaa yoo jedhu immoo ishumarraa beekuu danda'a. Yeroo haasoftu afaan isheerraa, hojii isheerraa, bakka ooltu. Waan hundaa ishumarra beekuu danda'a. Nama oduun gaafatee isheerraa akkanumatti beekuu danda'a. Yoommoo isheerraa nama tokkos namatti dhiyaatus argate immoo waa'ee ishee gaafachuu, isheen maal jaalatti, maal jibbiti kan jedhu immoo namarraa beekuu danda'a. Isa oduun jechuun amma ati maal jaalatta, maal jibbite amma ishee gaafatu hiriyaa dhiyoo ishee yoo qabaatte isheen hiriyaa ishee gaafate waan isheen jaalattu, waan isheen jibbitu akkas oduu godhe bareeda. Ammoo achiin booda yoo waliin turanii guyyaa torbanittis yoo guyyaadhaanis wal argatanii wal beekaa deeman jechuudha. Silaan akkas gooneemti. Akkasuma goonee jechuun haga ammaatti akkana goonaa ta'u jechuudha bakka guddaa geenye waaqaf galannaa ga'u dhugaa waaqaf galannaa ga'u. Ani kayyeetan waaqa galateeffadha kinoo. Jaalala dhugaarratti hundaa'eetoo akkuma ati jette jechuudha jaalallee keessatti beekuu qabde jechuun isa mata duree guddaa keessa seenuun dura jechuudha jaalallee kee dursa maal akka hojjettu amala akkamii akka qabdu maaltu ishii jibbisiisa maaltu ishii gammachiisa maaltu ishii gammachiisa kan jedhamu irratti jechuudha sirriitti beekuu qabda akkatti waxxarteetu sirriitti ilaaluu qabda mitiidha waxxarteetu akkatti beektu ala barasiyaa dubbiin hin taatu ijoollee kana beekuu qabdan. Jaalala barbaaddi moo qarshii barbaaddi? Qarshii ganzaba birrii addisii amma tokko lama sadii afur yoo lakka akkatti rakkaatu yoo ija keessa ilaaltu ijoollee asitti dhaabuu qabdan. Tol maal? Yoo ilaalti hoo? Tokko dubartiin takka jechuudha ija takka ilaaltu tokko lama sadii afur shan ja'a. Hayi dhugaa dubbachuudha baay'inaan dubartiin baadiyyaa baay'inaan jaalala dhugaa barbaadan. Akkas jechuun dandeechu amma ijoolleen baadiyyaa karaa magaalaatti seenanii jiran jechuu dandeessa. Magaalaatti seenanii jiranii manii jaalala hojii baranii jiranii hojii hojjechaa jiranii beekta kaampaanii keessattis dirjitii keessattis akkas hojjechaa jiran warri baratanis immoo barumsa isaaniitiin hojjechaa jiran. Isaanillee han birri jibbus hin jiru garuu immoo irra caalaa kan jaalala barbaadus jira akkasumas kan birri waaqeffatanii jira kan birri jibbu hin jiru kan birri sirriitti waaqeffatanitu jira. Bakka akka yoo birri hin jiraate akka jaalala argatan keessi isaanii akkas kan yaadus jira garuu jaalalli qoftis jechuun homaa osoo hin qabaatiin jaalalti qoftis nu jiraachisa jedhanii isaa miti jechuun akkasiis hin ta'u. Akkasumaan immoo yoo birrii baay'ee qabatanii qarshii baay'ee qabatanii kan jaalala hin qabne immoo jiran jechuudha. Ijoollee ganzabni baay'ee nama barbaachisaa waxxaraati hojjedha ispeeshaalii warreen biyya alaa arabaa jirtan jechuudha birrii sirriitti waxxaraa hojjedha birrii keessan hin jettanii ta'u hin ergina akkaawuntii keessan banadhaati akkaawuntii keessan seebii godhadhaa. Achiin booda biyya Itoophiyaa Oromiyaa oga dhuftanii booda jechuudha dhiirri akka tasaa ta'eetu isin jaalatu mee birrii 10,000 takkamee naaf kenni yoo isin jedhe sirriitti xiinxaluu qabda sirriitti itti yaaduu qabda gadi buutee yaaduu qabda maaliif akkana naan jedheetu birrii kiyya jaalate moo ana jaalate kan jedhamu jechuudha. Dura jechuudha ani birrii hin qabu ani birrii kiyya warra kiyya mana ijaare warra kiyya haadha kiyya birrii kenna ani birrii homaa hin qabu osoo qabdu yoo akkana jettee si jaalate jechuudha namni sun jaalala dhugaa sirraa qaba asuma irratti fixnee jirra ijoollee bakka singaa. Kanaan warra isinitti baay'isuun baay'ee gaarii miti. Mee viidiyoo daqiiqaa 11 moo 12 akkana hojjennee jirra. Daqiiqaa 20-30 hojjennu kun warra isinitti baay'isuun gaarii miti. Aduu biraa immoo hin dhufna. Isin jaalanna. Isin kabajna. Baay'ee isaan kabajna. Isaan garuu jaalala isaanii homaan nutti himaa hin jiranii. As guddachaa hin jiru. Inni biraa immoo viidiyoo biraatiin yeroo biraa hin dhufna. Warreen maatii keenyaaf haga ammaatti viidiyoo keenyaaf haaraa taatan akkuma beekamu wanta
subscribe injirti. Naqaa gochaa ta'u like yoo jaalatan immoo tana gadi rukutaa ta'u na hordofaa isin jira. Kabajamtoota diidaatiyu jaalatamtoota diidaatiyu isin jaalan guyyaan guyyaa gaarii halkan gaarii isiniif haa ta'u. Galatoomaa isin jenna isin jaalan. Ciao.